Sirni dimookiraasii fi bulchiinsi gaariidhaa keessatti dagaage akka biyyaatitti fakkeenya badhaadhinaa taate arguudhaa jedha mul'anni caffeedha. Mul'atni kun waan guddoo of keessaa qaba. Hojiin keenya hundi achirraa eegammaddu fayyadamummaan uummataa jennu caffeen uummata bakka bu'ee yoo jennu hojiin bakka bu'ummaa jennu sochiin hawaas dinagdee jennu hundi achi keessatti kan hidhame waan ta'eef hojiilee gurguddoo hojjechuudhaaf akka caffeetitti qabanne karaa kaayyoowwan muummeeyyii caffee jahan of keessatti qabu kana jiddu gala godhateen karaa mirkaneessuu danda'uun kan hojii keenya hojjennu. Sirna gadaa bu'uura dimookiraasiidhaa kan ta'e kaleessaas ittiin kan wal bulchaa turan har'as immoo aadaan tuudhaan kun immoo akkaataa ittiin gabbatee uummanni keenya ittiin wal bulchuu danda'u. Dimookiraasiin jennu kun karaa fakkeenyummaa qabuun ittiin lafa qabachuu danda'u kan ittiin hojiitti hiikamaa jiruu fi ittiin gaggeeffamaa jirudha. Siyaasa isaa hawaasummaan dinagdeedhaan kaleessaas ittiin karaa dimookiraataatiin ittiin uummanni keenya wal bulchaa jirudha. Caayaa Oromooti caffeeni. Caayaa uummanni Oromoodhaa jalatti dhimma jiruuf jireenya isaa, dhimma hawaas dinagdee isaa, siyaasa isaa ittiin mari'atee ittiin walii galee egeree uummataatiif ittiin mirkaneeffatudha, ittiin murtoo dabarfatudha. Akkasuma heerri mootummaa naannoo keenyaas ifattiin kan kaa'ee fi isa kana giddu gala godhatameeti kan hojjetamu. Hordofii fi to'annoo keenya yeroo gaggeeffamullee haalli qabiinsa mirga namoomaa maal akka fakkaatu koreen dhaabbii keenya qaamaan argamuudhaan ilaaluudhaan bakka hojiin gaariin jirtu jajjabeessaa bakka rakkoon jirtu ammoo akkaataa ittiin furmaata argachuu danda'u qaama dhimmi ilaalu wajjiniin mari'achaadha. Furmaanni itti kan namaati jechuudha kan as geeffu. Seerota baasnus duudhaa keenya ganamaatitti haa deebinu ilaalcha jiru kana qabanne sirna ijaaraa jirruuf ammoo bu'uura cimaa karaa ta'uu danda'uun karaa gaafii fi komii uummataa deebisuu danda'uun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu danda'uun jiddu gala godhatamee dimookiraasii fi bulchiinsi gaarii diriiree mirkaneessuu kana keessatti akkamittiin hojiin kun lafa qabata, akkamittiin ifaa jira, akkamittiin uummanni irraa fayyadamaa jira. Gaafiin uummataa maal ture, maaltu deebi'ee jira, maaltu hin deebine kajuu kan adda baafamee akkaataa saniin mata duree kana jalatti kan hojjetamaa jirudha. Xiyyeeffannoon qabeenya mootummaatiif qabeenya mootummaa irratti kan namaa jiru akka cimu, hooggansi immoo qabeenya hoogganuu akka qabu, abbaa ta'ee rakkoo kana furmaata kan akka qabu, odiitiin muumichaa erga odiitti gaggeesse fiidbaakii mana hojii sanaaf kenne immoo isa fudhatanii hojiitti hiikuu akka qaban hojii bal'aadha kan hojjetame. Kanaanis waggoottan lamaan kana keessatti biliyeena 11.3 sanadaa fi maallaqaan deebisuun danda'ameeti jira jechuudha. 2016 kana keessatti irra caalatti dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennine bara baraan qisaasama xiqqeessaa akkaataa seerri faayinaansii jedhu saniin akkaataa itti hoogganamuu danda'u lafa qabsiisna kan juudha kaayyoon keenya. Misooma haqa qabeessa ta'ee fi uummanni sadarkaadhaan jiru irraa fayyadamaa ta'e akkamittiin mirkanaa'aa jira ariitiidhaan, qulqullinaan, baay'inaan kan jiru sana karaa jiddu gala godhateen hordofii fi to'annoo kana keessatti kan addaan bahaa kan hordofamaa deemudha. Uummanni nageenya barbaada, uummanni misooma barbaada, uummanni keenya araara barbaada, uummanni tokkummaa barbaada. Kanaaf ammoo qaamni araaraaf waamichi godhameef kunis kana fudhatee gara araaraatiin taa'anii aadaa qabna manguddoon jirti abbootiin gadaa keenya jiru akkaataa ittiin araarri kun bu'uu danda'u irratti hojjetamuun barbaachisaadha. Humna mootummaa qofaan karoora qabanne galma gahuu waan hin dandeenyeef humna waloo uummataa humna misoomaa akkamitti sochoofne kajuu sanaas sirrittiin hordofii fi to'annoo keessatti kan hordofamaa turedha. Akka waliigalaatti aangoon kan uummataati. Caffeen Oromiyaas uummata kan bakka bu'ee qaamni uummata bakka bu'ee immoo fedhii fi faayidaa uummatichaa kana galmaan gahuudhaaf hordofii fi to'annoo gaggeessuu keessatti misoomni ariifachiisaan jiraachuu isaa uummanni sadarkaan jiru irraa fayyadamaa ta'uusaa akkasuma immoo amantaa uummanni mootummaa irraa qabu sana karaa dabalaa jiruun hojiin misoomaa kun hojjetamaa jira moo kan jiru sana hordofii fi to'annoo gaggeessuun hunda keessatti dhimmoota qabxiilee jahan kaayyoolee muummeeyyii caffeen jahan hordofii fi to'annoo irra gaggeessuu kana jiddu gala godhatee kan gaggeeffamu jechuudha.